Bara kana keessa sababoota wangeelli keenya maqaa gadhee akka godhan keessaa adda durummaadhaan kan hin kaasu maqaa abboota mul'ataatiin ganda gandatti namoonni dhuunfaa waldaa akka qabeenya dhuunfaa isaaniitti itti fayyadaman jiraachuu isaaniiti. Wantoonni kun ija kootiin akka ilaalcha kootti yeroo ilaalu sababoota gurguddoo sadiif dogoggoradha. Sababoota baay'ee kaasuun hin danda'ama. Garuu akka sababa gurguddaatti jedhee kan hin kaasu sababoota sadii. Tokkoffaa waldaan yeroo jalqabamtu akka fedha waaqaatti otoo hin taane akka fedha nama dhuunfaatti kan ishiin jalqabamtu. Namoonni abboota mul'ataati ofiin jedhan kan ganda gandatti waldaa kiristaanaa banan nama hunda jechuu koo miti. Hedduu isaanii garuu ni ilaallata jedhee yaada. Kan isaan jalqaban akka fedha dhuunfaa isaaniitti malee akka akeeka waaqayyootti miti. Namni dhugumaan waaqayyoon tajaajilu immoo karaa waaqayyoo irra deemee waaqayyoon tajaajila malee karaa mataa isaarra deemee waaqayyoon tajaajiluu hin danda'u. Macaafa qulqulluu keessatti waaqayyoo saba isaa dachee garbummaa dachee Misir keessaa yeroo isaan baasu karaan gabaabaa lafa kakuu isaanii isaan geessisuu danda'u utuu jiruu karaa sana dhiisaa karaa Filistiyaarra hin deeminaa jedhee karaa isa fagoo isaan deemsise. Dhugaatti sabi kun saba waaqayyoo duukaa bu'u yoo ta'e kan inni karaan inni qabachuun irra jiraatu karaa fagoo isa waaqayyo qabadhaa isaaniin jedhe malee karaa gabaabaa bu'aa isaan barbaadan isaaniif argamsiisuu danda'u karaa Filistiyaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Har'as taanaan waldaan kiristaanaa yeroo jalqabdu yookiin waldaan kiristaanaa yeroo isheen hundeeffamtu akka akeeka waaqayyootti akka fedha waaqayyootti ta'uutu irra jiraata. Eebba waldaan kiristaanaa isaaniif kennituun jalqabuu qabu malee fedha dhuunfaa isaaniitiif jalqabuu hin danda'ani jechuudha. Lammaffaan ejjennoon baay'een isaanii tokkummaa irratti qaban sirrii miti. Ergaa Galaatiyaa boqonnaa 2 deemnee yeroo ilaallu Phaawulos ani wangeela kana kan hin fudhadhe namarraa miti gooftaan kallattiidhaan wangeela kana naa kenne jedhee erga dubbateen booddee xaariin kun garuu tajaajilli kun garuu kan waa'ee hin baafne akka hin taaneef ergamoota warra utubaa waldaa kiristaanaa ta'an Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannisitti deemee waanan tajaajilaa ture hundumaa isaanitti argisiisee appruuvaalii isaanii argatee tajaajila isaatti fufee jechuudha. Innaa Phaawulos natti mul'ateera argadheera jedhee karaa mataa isaatii qabatee hin fiigne jechuudha. Xaariinsaa akka duwwaa hin taane warra tajaajilan isa dursa wajjin tokkummaa qabaachuunsaa tajaajilli